kan quraanaallee TikTok akorra hin jira. Anaaf amantiin afuura. Akka gaarummaa hojjettetti gaarii hojjetteen waaqa biratti fudhatama argatta malee sana ta'e kana ta'eef miti. Yeroo hedduu ani weellisuyyuu ani weellisaa miti. Dhimma Oromoo, rakkina Oromoo, quuqama Oromoo, rakkoo Oromoon Oromootti hima malee sirba miti. Ani sirba kanan jedhu quufee yoo nu taaledha. Akka warra kaanii lukkuun qalamtee ayyaanni waggaa ga'ee farsoon nammee xajjiinis akkasuma daadhiin yookaan booka jedhee miti kanan sirbeeni. Rakkina saba tokkooti. Sanas immoo quraannis macaafni qulqulluunis ni eeyyama. Namni haqa isaa irratti hin dubbanne, namni maatii isaa irratti hin falmanne, namni lafa isaa irratti hin falmanne, namni dhugaa isaa irratti hin falmanne, namni amantii isaa irratti hin falmanne Rabbi birattuu fudhataman qabu jechuu barbaadeen. Amantiin immoo kan abbaati. Aadaan mallattoodha. Amantiin kan dhuunfaati. Ani natti fakkaateef namni jedheef naman deemu osoo hin taane caalaa bultumee waan itti fakkaate kan inni hojjetu. Waan itti fakkaatedha kan inni godhusi. Sanaan immoo dhalootaa fi dhaloota abidda yookaan immoo ramaca abiddaa kan ta'e of duubaan uumeera jedhee tanan amanaan. Kanaaf yoo Rabbi jedhe immoo saba tokko ni tajaajilta. Tajaajiltee gara Rabbi sifteetti boodarra kan dhuftu. Waa'ee Rabbi, ulfina Rabbi, guddina biyya, dagaagina biyya, waa'ee aadaaf safuu saba sanaati kanatti himtuuf malee yoo umuriin kee deemu yeroo hojjette sanatti waa yeroon si hojjechiisuun hojjetta. Waa yeroon si hojjechiisuun jetta. Waa yeroon godhisiin jedhen goota. Yeroo tokko immoo dirqama namni tokko qofti achirratti du'uun qabu. Waan sammuun isaatti amanetti deemuu qaba waan ta'eef amantii dhiisee raayii gara amantiitti deebi'ee kan jedhu hin oolu. Deebuun koos hin oolu. Namni kana siin hin jedhu sana siin hin jedhu namni Waaqayyoon galateeffatu ulfina qaba malee hin salphatu. Isa fuulduratti waliin laalla. Isa sirbaa immoo sirbani dhiisee maal kan jedhuuf warri sirbanis hedduu jiru, warri faarfatanis hedduu jiru. Sana keessa hin jiru anammaa fi garuu waan keessi kun natti dhaga'ame, waan keessi kun itti gammadu, waan an gochuu qabu gochuudhaaf duubatti hin jedhu jechuu barbaadini solitti. Hayyee egaa waaqni uumaa nama hundumaati. Namni afaan beekuuf akkaataa beekuun Rabbi isaa galateeffata mitiire. Yeroo baay'ee faarfannaan ittiin waaqa kee galateeffattu yoo jiraate xiqqoo si sagalee kee ittiin jettee natti tola. Kanuma ajaa'iba. Waan yeroo daa'immaa kootii kana yaadadhu tokko jira. Hayyee. Egaa shumti kun immoo TikTok irraa akka naannuuf. Kadhannaa bara dheeraadhaaf fuula kee kadhannaa badhee ooleen buullee kaa gooftaa koo fedhaas kanan argadhe. Fedha garaa kee hundumaa nuusiin guutanaan jettee ergumaa kana dhageesse lubbuun koo saara galfatte. Galatoomii. Hin kaa'amutti nu dabalta tokko. Baay'eetu jira. Egaa kan Salamoon irra sinii buusure. Haile natti tola. Mee maaltu sirra naa toleetu sirra naa jaalees argama. Gaaf naa bijatu natti hiiktee nan dhiifne guyyaa argama. Yommuutti baan natti ulfaatee yaaddoo dhabee bittisu. Tulluu gargabaa dhufte naafi hirree kee homtuun ittisu. Bakkaadhaaf abbaa obboleessaa fira ina faduu lakki ina bu'aa situ jira. Eebbifame galatoomii egaa gidduuttaanii gaaffii biraas gaafadhe lakkoofsi sirra gahee jira. Lakkoofsa waamtaa jechuudha. Lakkoofsa 8. Bara jireenya kee keessatti jiraattee kan dabarsite keessatti jechuudha. Baay'ee kan miidhamte yookaan immoo lapheen kee itti cabee jira. Yoo jiraate baali. Eeyyen
seenichi dheeraa ta'uyyuu gaafan qabattoo gurraacha fudhadhu ispoortiidhaan leenjisaan kiyya akka ati koo lubbuun hin jirre beeku ture. Qabattoo sana kan sii fidu yookaan abbaa kee yookaan haadha kee ture. Wokumaatti ture eebbisu.